seenaan lammiidhaan ija keen arguu narraa ba'ii jechuudhaan itti dubbatte. Lammiinis maaloo seenaa koo al tokko naa dhagayii jechuudhaan itti dubbata. Yeroo sanitti seenaanis maal si dhagayuu ati atoo garmoo wajjin anarratti wanta hojjechaa jirtan san akkanatti himtuu fanani wanta ija koon arge kanan amanuu danda'u kanaafuu narraa ba'ii jechuudhaan itti dubbatti. Lammiinis maaloo seenaa carraa tokko naa dhagayii jecha sitti himuu jechuudhaan ani mooraa kana keessa si ari'uu waan barbaade waraqaa sarara lamaatiin si gahaa jechuudhaan seenaan itti dubbatte. Yeroo sanitti lammiinis seenaa maaloo al tokko carraa naa kenni jechuudhaan gaafate. Seenaanis kottu taa'ii mee maa inni dhugaan kee jechuudhaan gaafate. Lammiinis anii fi atoo garbaan duraanuu wal beeynaa naannoo keetii fi mana kana akkan dhufuu na taasisee jechuudhaan itti dubbata. Seenaanis garmalee waan rifatteef bakka teessurraa kaatee isin na ajjeesuufi jechuudhaan gaafatte. Seenaan yeroo san jettutti lammiinis maaloo tasgabbaa'itii taa'ii wanta siin jedhu maaf si ajjeesnaa jechuudhaan itti dubbate. Seenaanis maaliif akkamitti mana kana keessa dhuftan jennaan lammiin mana kana keessatti dhimma hojjetamu jira jechuudhaan itti dubbate. Seenaanis yeroo sanitti garmalee waan rifattee fi lammiin nu malee waa'ee seerri mana kana keessatti qorannoo hundi xumuramee akka murtii irra geenyu jirra. Ati waan ariifatteef malee wanti hundumtuu xumuramee sitti himna jennee turre jechuudhaan itti dubbata. Seenaanis adaraa waaqaa narraa ba'ii asinii na ajjeesuufi kaa jennaan itti dubbate. Yeroo sanitti lammiin garamitti asirraa ba'aa ati koo wanta ati hin beekne ati gorbuu fi maatiin isaa wanni hundumayyuu waan ajjeecharra ga'anii jechuudhaan itti dubbate. Seenaanis ani kana sin dhaga'u yeroo jettutti lammiin na dhageessee fi na dhaga'uu baachuun inni mirga keeti. Mee ati hoo yaaddu atoo garbuun akkamitti atoo guutaan akkamitti kana akka hojjetu si taasisa. Yakkoota gurguddoo wantootni ati hin beekne akka inni dalage ati hin beektu jechuudhaan itti dubbate. Yeroo sanitti seenaanis kunimmoo ta'uu hin qabu jechuudhaan garmalee gaddite. Kanaafiyyuu deebisuu hin qabu irraa ba'i jechuudhaan lammii ofirra baaste. Lammii fi hiriyaan isaa baay'ee jaallatuu fi baay'ee kabajuu maal gootaa yaa lammii shirraa fi gocha kana keessa maaf hin baane jedhee gaafate. Lammiinis yeroo sanitti anis hin beeku wantoonni bitaa natti galee jechuudhaan itti dubbate. Ani hiriyaan isaatis dhiifama naa godhi malee ani garuu si taajjabee jira jechuudhaan itti dubbate. Lammiin maalan godhee maaliif na taajjabdee jedhee yeroo gaafatutti ati nama boruu fi jiraachaa jiruu fi jireenya isaa ofii godhachaa jiru ati isaa jettee of abaa jirta. Mee hiriyoota kee keessaa maaltu si wajjin jira jechuudhaan itti dubbate. Akkasumas osoo rakkoon si mudate maaltu sirra deeme kophaa jiraachuu kee maaf si hin galle jechuudhaan gorsa kenneefi. Lammiinis naaf gala sis nan hubadhaa kan hundumas wallaaleetii miti anis maal goota garuu mee kanatu fala naan jedhii jechuudhaan itti dubbate. Atis adamuu jireenya keessaa ba'iitii jireenya mataa keetii jiraadhu mataa keetiin wallaansoo of qabii jechuudhaan itti dubbate. Lammiinis naaf
osoo akka isaan gara isaanii daalalaa lafa fuuldura jiranuu garaa kamtu natti sacakkasiisa ija kan koomoo hidhadhee tan deema jechuudhaan itti dubbate. Hiriyaan isaas baay'ee jaalatuu fi baay'ee kabaju ati hundi isaaniitu hiriyaa mataa isaanii jira jireenya mataa isaanii jireenya jiraachaa jiru atis isheedhaaf amma sa'aatii kee gubaa jirtu amma boota kana teenyee sa'aatii keenya gubnu hojii tokko irra teenyee osoo hojii tokko gubnee tarii maaltu ta'a laata isheenis yeroo kana as teenyee yeroo kamiyyuu ishee dheedu nama jireenya boruutii fi hojii hin qabne sitti fakkaata. Shamarran takka moo namoota egeree qabduu fi abduu fi hojii qabduu kan jaalattudha jechuudhaan itti dubbate. Lammiinis si maaltu si abokaatoo isheedhaaf si bitachiisee jechuudhaan gaafate. Ani abokaatoo filachuu natti oduu hin taane jireenya keenyaaf yaa kaanuu jechuudhaan itti dubbate. Lammiinis amma wanti hunduu naaf galee jira har'a boru osoo hin jedhu harmee kootillee akkanas tammamadhee ishiin awwaallanne na taasisee jechuudhaan itti dubbate. Yeroo sanitti hiriyaan isaa baay'ee jaalatuu fi baay'ee kabajus ani isa si jaalachiisuu miti ammaafiyyuu jireenya keenyaaf har'a boru odoo hin taane akkas wayyaa jireenya keenyaaf yaa jiraannu jechuudhaan itti dubbate. Innis okkee ofittan yaada wanta hundumayyuu nan sirreessa hiriyaa koo baay'ee si jaaladhu waan na waliin jirtuuf baay'ee sitti boona jechuudhaan deebii deebiseefi. Yooyyaa harka fuunee jaalatamtootaa fi kabajamtoota maatii chaanal siifan jaalatti argamtan mana kanaa haarawoo taatan laayik sheer sabskiraayib gochuudhaan akka na waliin bultan turtii gaarii sirriirraa qaba. Seenaan atoo gurmee bira deemtee rakkina isaa maal akka ta'ee fi shirrii kana akka ishee irratti itti dubbatte. Otoo gurmeenis ani si miidhuu fi miti rakkina guddaatu jira jechuudhaan itti dubbate. Seenaanis ati asiif dubbii dheeressuu istee maaliif hiriyaa kee warakkina kee qaxxitaa natti hin dubbanne jechuudhaan itti dubbate. Atoo gurmuunis anaa fi inni hiriyaa guutuu waliin baay'ee wal jaalannu turre. Yaa ta'uu malee sababii garaagaraatiin anaaf inni walitti buune jechuudhaan itti dubbate. Sababbii isaatiif ani kan hundaa saniif kana akka jettu siin barbaadu qaxxitaa waan fi inni gidduutti walitti dhufe maaf qaxxitaan dubbannee jettee seenaan gaafatte. Yeroo sanitti atoo gurmuun anaa fi isa gidduu atoo garmee gidduu kan jiru yeroo hunda wal dhaasisuu hin arganne. Haati kootis wanta guyyaa isheen arraftee obboleettii koo xiqqishuun kubsachaa jirti kana. Obboleettiin koo osoo kanaan jirtu harmeen kootis boqatte. Gaafuma awwaalaa harmee kootii obboleettiin kiyya xiqqishuunis awwaallee isheetis guyyuma san ta'e guyyaa tokko keessattan haadha kootiif. Guyyaa tokko keessatti haadha kootis harmee kootis obboleettii kootillee abee jechuudhaan itti dubbate. Seenaanis yeroo sanitti ani garuu si amanaa hin jiru. Garuu immoo deebii natti naa deebiste inni isa quubsaa miti. Garuu gochati jechaa jirtu dhugaadha miti jechuudhaan itti dubbate. Atoo gurmuunis ani ragaa qabatamaa siifan kennaa kaartaa pilaanii gubbaa irratti wanti jiru isa kana nan beekaa na amanuu keetiif baay'ee ulfaataadha. Garuu immoo akka itti amantu akka itti na jaalattu gochuu osoo hin taane wanta jiru sitti hima. Kanaafiyyuu ragaa qabatamaa akka qabdu siifan kennaa jechuudhaan itti dubbate. Seenaanis gochootaa fi jechoonni ati jette kun hundumtuu isa dhugaa eega ta'e sin amanaa jechuudhaan itti dubbate. Yaa ta'u malee siifan gara harmee ishii dawwaltee wanti haaraa maalti jira jechuudhaan itti dubbatte. Siifaniin harmee ishee dawwaltee maaliif amma moo gaa'ila godhattee nan gammachiisne jechuudhaan itti dubbatte. Siifanis harmee koo gaa'illi wanuma qallaaliidhaan kan of sitti fakkaate jechuudhaan itti dubbatte. Yaa ta'u malee
seenaa fi atoo gurmuun walitti dhufee atoo gurmuun seenaadhaan atoo Getaachoon namticha kanaa akka lafa kanarra hin jiraanne akka na gargaartu hin barbaada jechuudhaan itti dubbate. Siifanis maal taataniiti miirri keessan sirrii miti jechuudhaan itti dubbate. Atoo gurmuunis wanta sitti himu amma wanta sitti himu qalbiidhaan na dhaggeeffadhu jechuudhaan itti dubbate. Innis maal inni hojjetuuni namtichi Garbaa jedhamu kuni daqiiqa kanarraa kaasee jiraachuu hin qabu. Kanaafiyyuu irratti yaaduu qabna yeroo jettuuni isheenis Siifanis maa inni hojichi mala qabnu maaliif milkaneessine yeroo jedhuun tuni atoo gammuunis wanta siin jedhee amma dhiistee kanaafiyyuu maaliif hojii naaf hin oolchine jechuudhaan itti dubbate. Innis maal inni seenii rakkinni keessan durii walitti dhuftanii jechuudhaan namtichaan harka kootirraa kaasee lafaa kaatee guddiseetan narratti guddate jechuudhaan itti dubbate. Seenaanis guddisee narratti guddate jechuun maal jechuun seenaan isaa baay'ee dheeraadha. Bofni akkuma miilaan nama idditi jedhaan garagaree na iddee jechuudhaan itti dubbate. Seenaanis kanaan dura isin ajjeestanii yaaddanii turtanii jechuudhaan itti dubbatu. Atoo gurmuunis ati amma abokaatoo isaa dhaabbachuu dhiisitii wanna isiniin jedhee naaf xiqqeessuun atoo gurmuu kun baay'ee ulfaataa yeroo jettuuni atoo gurmuunis maaltu natti ulfaataa kuni akkasitti akka biyyee sukkuumanii ajjeesuun namatti ulfaataa jedhee gaafate. Seenaanis ana kuni baay'ee natti ulfaataa isiniif hoqallaalli ta'ee akkasitti sukkuumtanii ajjeesuu hin dandeessan jechuudhaan itti dubbate. Yeroo sanitti atoo gurmuun maaloo seenaa si rakkisee hin beeku kanaafiyyuu ishee tana bichaa na gargaarii namtichi baay'ee natti ulfaachaa jira. Inni lafa kanarra jiraannan baay'ee tokko kan na dhiibbisa jechuudhaan itti dubbate. Seenaanis mee yaada kana itti yaadatana sinitti himaa siniif wanti hunduu qalaalee ta'uu danda'a. Kanaafiyyuu itti yaadee sinitti hima jechuudhaan itti dubbata. Yeroo sanitti atoo gurmuunis tolee ittuma na yaadatii walumaa jettee hundumayyuu sin ilaalaa jechuudhaan itti dubbate. Seenaanis sin yaada keessanii fi qaalli keessan na yara hin garagarinaa malee wanti hunduyyuu itti yaadatanan sitti hima jechuudhaan atoo gurmuus geggeessite. Seenaanis akka seenaan guutaa Garbaan dhugaa qaba jechuudhaan itti dubbate. Hiirri gogaa hoolaa dhuffatan jechuudhaan waaqayyoommoo yeroo dhuma keetitti dhuma keenyatti agarsiisaa jechuudhaan itti aadatte. Isheenis garmalee waan itti gadditeef yaa ta'u malee yeroo sanitti seenaadhaa bilbilee kaaffee namni jirutti akka dhuftu jedhee itti dubbate. Isheenis giiftii akkamii yeroo jedhutti nagaa koodhaa hojiin akkamii jedhee gaafate. Isheenis tolee yaa ta'u namtichi sanii bilbiliitii boruu waaree boodaa akka dhufu taasisii jedhee bilbila irratti cufate. Eeyyanika jaalatamtoota fi kabajamtoota maamila chaanal keenya jalatti argamtan nagaa isinii haa baay'atu jecha viidiyoon teenya ishuma tanaa kutaa xaanuu qabannee isin dhufnaa turtii gaarii baay'ee.